manaa kooti kun jedhee akkuma naaf sidhe namichi laal maaf kun waa'ee galma dhugaan gaafattu silkii kun ishee kamana dhibe maaliif si namichi dhibe harkaa dhufee dhagahi kan ka nama gaafiin keenya laal beekte warra galee ni gala barreeffamni FB gubbarraa sun isin hin barreessine jechuun garaan qotilee ciisuu garaa qotilee dhaabbatu jedhe Oromoon rasaasa dhukaasu miti think before erga speak akkas ta'e dubbachuun immoo dura isa yaadanii fuudhee dubbatu achi haadha keessatti manaa si deebi'e jira qabaatee haati manaasaa Anumaafuu sun gaaffiidhaas hin hiriyaa jedhe. kootii waliinan nyaadhe gaafii maal waan ta'eef akka isiin duutetti du'a waan ta'eef Yaa nu gube beektanii kan akka kanatu mucayyoo barbaachisaa. kanatti Okay. jiru wanni koo baay'een Yaadannoo. garuu kan akka mucayyoo kan du'a mucayyoo kanaatti na gube okay naaf jira ilmaan Oromoo isin jaallaa isin kabajaa guddata dhugaa rabbii jabaadhu itti fufee isin abdaddaan akkanaati isii fi miti namni isii fedhee yaadde dogongortee jirta haqa nama barbaaddaa haqa rabbii haa baasu galatooma isin jaallaa isin kabajaa artisti Tufaa ilmaan Oromoo warra kutaa 11 haqa mucattii tanaa baasuu heddan akka gaafa hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulama bara 1967 Taaddasaa Birruu gaafa waldaa kanarratti adamfamee qabamee Harargee Galamsootti jedhamu akka Sheek Bakrii Saaphaaloo namni nama ta'uu qofaan dhaqee miila duwwaa gaafate san konkolaataa miti luka duwwaa deema haqa mucattii tanaa bakka jirtanitti barbaadanis Kuni daandii seeratiin akka qoratamu namni kaabeeki bilbilumti muca'oo suni kominikeetii ittiin goote teeleedhaan qoratamuu danda'a. Gaafa lubbuun nama tokkoo badu bilbilli ishiin qabattee hin qoratamaa hin to'atama jechuudha. Gama sooshaal miidiyaan ta'ee bilbilaan namatti taasofte ta'ee gama hundaanuu hin qoratama. San booda immoo ragaan bootaa itti duutee sun haala ittiin qoratamu. Ragaan mana yaalaa reeffa sanii akkaataa ittiin qoratamu nama seeratiin akkamittiin deemamuu qaba yaada jedhu irratti fuulleffatuu qaba maaliif warra sirraa hundumtuu nama gubatee dhugaa ishii akka obboleettii akka haadhatti taasa'aa jiru malee waan qabatama tokko harkarraa qabnu hin jiru hundi keenya jechuu akka gurraan dhageenya akka dhageenyetti akka nutti dhagametti miira keenya dubbataa jirra. Seerri maal jedha dhugaan maal jedha hoo jennee dubbanne seeratitti gama seeratiin akkamiin qoratamaa ka jedhutti deemamuu qaba. Eenyutu waan kanarraa hordofaa jira gara seeratiin namni eeyyama qabu. Asiillee dhaqee qoratamuu danda'a namni seeraan tokko achiillee namni jiraachuu danda'a. Kanaan alatti baay'ee rakkisaadha. Maaliif nama kan du'e gaafa waa'ee nama du'ee kaasan beeki rakkisaadha. Inni yoo bar yooma si biratti du'ee agam akka nama raaku gaafa daandii jalaan na biratti ajjeesan hin beekan. Agam akka nama rakkisu namni gaafa si biratti du'e seerri si qorachiisa beeki. Nama hunda haala du'a saniitii wal qabatee si qorachiisa. Maaliif baratti rasaasa nama keessaa fudhanii meeshaa rasaan ittiin dha'e qoratanii argatanitti lubbuun namaa mana keessatti du'e mana madaamitti du'e mana dhuunfatti duute bakka feetettis odoo duute qoratamee irra gaamuun hin danda'amu. Reeffi dafee biyya galuun ishoo eenyutu galche akkamitti bakka sanii ka'e eenyutu kaase qoratamuu danda'a. Irra guddaan bilbilli ishiitillee qoratamuu qaba manni yookaan bootan ishiitti itti duute qoratamuu qaba ragaan mana yaalaa maal jedhaan qoratamuu qaba. Yoo ragaan mana yaalaatti bilbila ishii namni dhoske jiraate ijoo guddoon achi jirti. Inni sadaffaa immoo hiriyyaas haa ta'u akka itti aantetillee namni jiru ta'uu jiraate baay'ee sin beeku irraa waan dubbii kanaa tokko darbee dhagaa waan ta'eef qaamni ishiitti dhiyeenya qabu hariiroo ishii waliin qabu sun bilbila san irratti argamuu danda'a waan ishii waliin haasofte irratti argamuu artistii Tufaa Wadaajoo haasa'u gisa xumurshiiti. Wayyaas Xumurtee artistii yaadannoo keessa baddee ayyee guddee intini godhame taaptaap linki godhame neetworkii gosa utaaluu waan qabeef qofaan xiqqoo ishee dhaqsaa jira. Gaana malleessi. taaptaap godha xiqqoo intini sirri miti neetworkiin sin harcaasaara waa jedhaa jira koppii linki godha warra jala artan. warri jala jirtan taappi godhaa warri gubbaa jirtan hundi keessan immoo koppii godhaa. Yaadannoon keessa badee koo ani kenneefin ture yoo
ani baheen deebi'ee ijoollee asuma jirtu ani gaafan deebi'u yaaddannoon asuma haasaa turtanii ana baheen deebi'ee taap godha bakki haalaan ture. Sheer koppii linkii godha galatoomii namni biraa eenyu kan hin haasa'ini. Seenaan hin haasa'amne. Seenaa naa dubbattuuti waan nama godhuu qabdanii bilbilli ishii qafoon isoo bade siimiin isoo bade masmara yookaan lakkoofsa ishiin itti fayyadamtu saniin teeleen ragaa baasuu hin danda'a. Akkasitti hin dhiphatinaa. Teeleen ragaa baasu eenyu wajjin haasaa turte torbee kana keessa kaleessa eenyu wajjin haasofte osoo hin du'in dura eenyu wajjin haasofte ragaa wajjin baasa waan kana teeleen biyya kamittuu jechuudha. Akkasitti dhiphachuu barbaadu. Jira yoonaan hin baasne. Gaafanne jira lakkoofsa ishii fayyadamaa turte lakkoofsa ishiin itti fayyadamaa turte kan ishiin ittiin bilbilaa turte maatii ishiitiifis yookaan hiriyaa ishiitiifis lakkoofsa qafoo miti qafoo bilbilaati miti lakkoofsa ishii fayyadamaa turte. Lakkoofsa qafoo miti qafoo. Okay. Asfa. Good day. Baga deebitee ati intin arganne kottu haasa'ii bakka amma irraan kee. Addaanan kutee beektaa dhiifama neetworkiin harkisara waan waayifaan baay'een harkisara beektaa irraan. Artist Tufaa Wadaajoo waan gaarii nu kaase akka burtukaan jettu sun taane wanti haasamaa ture agaafte kecha balleeffamu teeleen ni baasa waan ta'eef rakkina qabaatu. Waan amma nuti haasaa jiru kan amma teelee waraabaa jira waan ta'eef richa duraa waan ta'eef waa hundasaa teeleen ni baasa rakkina qabaatu. Asii kan nu kaase injinarii waan gaarii kaase yaa ta'uuti garuu isa jidduutti ammas dhagamaa jira garuu baasee tufa. Jira sagaleen qulqulluu jedhaase jira. Haa ta'u nuti rakkina ibsaa jira waan ta'eef baay'ee furii jechaa waan biratti waan ta'eef jechuudha. Innaa wanti teeletti galmaa'ee ta'u keessaan badu waan ta'eef daayireektii teeleen hin baasa waan ta'eef rakkoon qabaatu haa balleessi yaadisan isaan ganama waan baay'ee haasaa turre baasee nuti ganama irraa jechuudha. Intalli sun hidhamuu qabaatti jedhamee komantii gubbaatti barreessin barreessin ture. Maarraa geessa ishiin hin beeku garuu ishiin dirqama seeratti dhiyaattee hariiroo isaan ijoollee wajjin qabdu san maaf akkasii intalli kun hin qoratamne waan akka ishiin hangajistee fi ishiin gaafatamuu qabaatti. Obboleettii kana waaqni namaa kennanii namaa kennuu sun guddisin jechuun barbaadan baay'ee akka Oromootti safuudha waan ta'eef Oromoo birattis namni daba namarratti yaadu waan ta'eef jechuudha. Na caalaa beektoon jirtanii yeroo baay'ee baasuu tokko dubbannu ofumaa keenya beekuuf gona waan ta'eef miti sanaa miti wanni guddaan laamu qabaatu. Namoonni nu gadi namoonni xiqqoo waan beekan jira waan ta'eef isaan illee yaadafachuu qabaanna. Ani kan jedhu keessa jiraate ganama har'aa argeen ture siifaan kamaaltu kan jedhu waan ta'e poosti gochuu turtanis dabalee poosti godheen ture sheer godheen ture gaazexaanyaa wayii ibsaa turte waa'ee qabbannee raggaasaa kana akka ishiin itti duute maal kana yaasaa turte afaan ingiliffaatiin maal inni wanti ta'uu qabaatu amma guyyaa miidiyyaa kana gubbaarraa tiiktook irratti haasaa oolurra baay'een keenya amma kun fooloo ittiin guddifataa kun immoo ba'uu qaba. Artisti biqilaa ishiin obsine wanti ta'uu qabaatu intala kanaaf haqni ishii ba'uu qabaatadha guutummaatti waan danda'amee nuuf galgaggaarree rakkina qabaatu waan illee soma bukkeen jira guddee asuma magaalaa muyyuun jira fagoon jiru famagoo muyyuurran jira ati finfinnee jiraatta rakkoon qabaatu tiraanspoortiin rakkisuu deddeebinee waan jiru wajjin adda baasuu dandeenya. San irratti hundoofne artistii Tufaa Wadaajoo asuma naannoo kana jiraata naannoo kana irratti fakkaata kallaatti. Dandeessa. Urjii barbaada urjii baanaaf dawwaluu dhiiste please yeroo meeqa bilbila sii kaa'e. Urjiin jala kana jiraatte urjii sanyii ajjeesu urjiin asirra jirti gastii kanarra siidhaa kanas seet. Okay. Si bilbilti bakka urjii bilbileef. Tole siin bilbila siifan nama faana isaan jira bilbila isa tokko waan ta'eef dhiifama naa godhe daqiiqadhaaf. Ayyee akkasirraa buutee